Noovembar 26 halkan keessaa sa'a 4 yaa seena qabeessa intala teenya bareedduu teenya Oromoo Makii Oroo fi Lii Faamilii kan jedhu tapha ajaa'ibsiisoo qaban irratti abbaaleen Butii dhiisiiti rasaasa Oromoo iyyuu haa taatu waa'ee biizinasii Ati maakii hin saltaati nuti maakii hin sallu obboleessa kee. Guyyaan gaafa xiiqii dhiyaatee jira. Guyyaan makiin tapha ajaa'ibaa warra soddaatii wajjiniin dubbiin siyaasas ni qabdi. Makiin warra kaabaa kana biratti baay'ee akkan jaallatan. Ijoolleen biyya arabaa wanni isinidha. Akkuma hoolaa dalaydanii sammuun keessan hoolaan ta'e. Hangam jabaatus garuutu sikulamee wal yaammatu hin sodaatin sababu hin sodaatin akka yuusee nama nyaatu. amantanii amanuu baattanii leenci kun $375. Isin ijoolleen biyya arabaa wanni isinidha. Akkuma hoolaa dalaydanii sammuun keessan hoolaan ta'e. Isaan warri kaayiroo jiru. Waa wal salaniif si galee maakii haasalu baddeebisee yoo fedhe maakii nama homtuu dantaasiiti gizee taan aslii gizee taan maakii gizee taan jinni yoo rakkattan namni rakkoo isin baasu hin jiru usaa dalagaddaa maallaqa keessa walii qabaddaa hoolaan ta'ina wallaahi isin hin jedhan yoo maallaqa akka gootan daddan nama ganda keessan jiru laalaa miskiinaa kannaa fadhan maakii gaddeebisanii haasalanii hamoo homtuu dantaasiiti nama nuu qabsoo barbaadnuti qabsoo siyaasaa naam leenca jinni. amantanii amanuu baattanii leenci kun $375. $375 meetti ilmaami yeroo baay'ee siistemii tiktokii kanarratti namni irraa guru ebiluu waliin tapha qabna ebiluun adda ebiluun keenya shubbutii Oromooti ebiluu wajjin tapha qaba ebiluun keenya bara akkati chaayinaatti akkasitti Oromoo jecha ebiluun keenya Dubaayitti akkas obboleessa ongowwoomiin kun siistema biizinasaati wallaahi siistema biizinasaati. $375 yoo akka biyya arabaa kanatti deebifte ilaalte baatii lama guyyaa 60 fayyaa gugguuftee arabaa qolee kee irratti sha'iira baattee hoolaa tiksitee aduu keessa deemtee gubaa keessa teessee argatta garuu waggaa baaftee abaaboota akka namatti hin kennin wallaahi ituma dhugaatiin jedha. $375 yoo biyyatti ergite maatii kee jijjiiruu danda'a. Waa hedduu sii godhuu danda'a. Haadha hiyyeettaa bakka itti godhee akka itti godhuu danda'a. Yatiima barsiisee bakkaan gahuu danda'a. Dhugaa rabbiitiin jedhaan hin gowwoomin yeroo baay'ee. Ebeduu keenya akkas ebeduu wajjin. Kun dhimma dhuunfaati. Dhimma Oromootii fi dhimmi giimii waliin qabatu. Gonkumaayyuu dhimma dhuunfaati biizinasii dhuunfaataati. Sanuyyuu giimiin akka haraam ta'e ulamaan irra deddeebianii itti himaa jiran. Haraami jechuudhaan. Waan akkasiiti. Ebeluun shugguxii dhiisiiti. Rasaasa Oromooyyuu haa taatu. Waa'ee biizinasii achi kaa'atii waan biraa dubbadha. Yeroo uummanni jechuudha waan nyaatee dhugu murruqii dhumu biyya isaarraa ari'amu keessatti giimii ebaluu waliin qabna na gargaaraan warri kaayiroo yeroo baay'ee siistemii biizinasii akkasiitiin isinirraa guuraa jiranii of yaadadha anas hin jedhu wallaahi anas hin jedhu hinaaffaa jechuun keessan hin oolu. An guyya tokko laayivii tiktokii bahee sheerii naa godhaa hin jedheen beeku gara kanaan immoo